ta'e tokko Kiristoosin lallaba, Kiristoosin mul'isa. Kanaaf anaasiirra kan jiru Kiristoosin lallabuudha, Kiristoosin mul'isuudha. Ulfina Kiristoosii dhaloota Kiristoosin hin beekne fi itti himuudha. Kanaaf dammaqi. Kanaaf Waaqayyoon si barbaada waan ta'eef lafa jirtutti dammaqi. Mana keessaa gadi baay'itoo lafa namni jiru deemtoo Waaqayyoon lallabi. Kiristoosin lallabi malee mana keessa teesseeti nuti kan lallabdu yookaan warra amane qofatti nuti kanatti lallabdu. Maqaan Gooftaa eebbifamu. Ayyaanni Waaqayyoo siif haa baay'atu. Jaalatamuu fi kabajamoo saba Waaqayyoo faaruu YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessanii fi nagaan Gooftaa lafa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Anis obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godha. Inni nagaa nuuf laate Gooftaan galataaf ulfina guddaa yaa fudhatu. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. YouTube kana like, share, subscribe godhaa jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma YouTube koo obsee qixxaataa jedhu jajjabeessuu dandeessu. Karaa sanis sagalee faarfannaa isiniif qooda waan ta'eef nu hordofuu dandeessu jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaadha. Amma yeroo kanatti gara keessan kan dhufe waa'ee Pheenxee fi Irreecha jedhu tokko irratti mormiin baay'een ka'aa jira jechuudha. Innis maal seetanii faarfannaa ijoolleen Pheenxee ta'anii lafa Irreechaa sanitti deemanii faarfatan irratti kuni iddoo sanitti Waaqayyo faarfatamuu hin qabu. Ijoolleen achi deemanis immoo sirrii mootii kun cubbuu guddaadha yaa Waaqayyo nutti araarame ani lafuma kaanii kan bo'aa jiran jiru jechuudha. Waaqayyo Waaqa araarati nutti araarama. Maqaan Gooftaa keenya yaa eebbifamu. Ani ofii kiyyaan achi dhaqee miti garuu dhaloonni achi dhaqasuun gaariidha jedheen isaan deeggara. Maqaan Gooftaa eebbifamu. Sababni isaayyuu amantiin waaqeffannaa yookaan amantiin Irreechaa kuni ayyaana Irreechaa kuni amantiidha malee aadaa miti. Aadaan jira. Aadaan uffannaa, aadaan nyaataa, aadaa fuudha feerumaa, aadaan akkasii jira jechuudha. Nuti aadaa keenyan bulla malee aadaa nama saba biraatiin himatu jechuudha. Waaqayyo Gooftaan wangeela kaatti amanaatu jireenya bara baraa argadhaa foonittis lubbuutti fayyaanuun jedhe malee aadaa keessan gallakkisaa akka barbaaddanitti bulaanuun hin jenne yookaan immoo ittiin bulmaata biyya keessanii dhiisaanuun hin jenne Waaqayyo. Kanaaf obboloonni kun uffata aadaa isaanii uffataniitiyyuu saba isaanii wajjin achi dhaqaniiru. Achi dhaqanii immoo hin sirbine yookaan hin irreeffanne jechuudha. Waaqayyoon faarfatan maqaa Waaqayyoo waamaniitiyyuu Kiristoosin faarfatan jechuudha. Akkuma amma argaa jirtan kana Waaqayyoo faarfachaa turan. Waaqayyo guddaa isaan haa eebbisuun isaanii jechuun jaaladha. Dhugaa isiniin jechuudha. Baay'een Pheenxee keenya Pheenxee ta'uu keenya ni dhoksina. Osoo Pheenxee taanii jirru akka amantii biraatti of ilaalla jechuudha. Inni dhoksine sodaanna. Kiristoositti qaanofne jechuudha. Inni kun gama biraati. Garuu dhaloonni kun saba waa kanaa baay'atu kana keessatti odoo hin qaanayin odoo hin yeellayin maqaa Waaqayyoo waamanii Waaqayyoon faarfachaa turan. Gooftaan isaan haa eebbisu baay'ee isaanitti boone. Kanaaf tiksii macaafa qulqulluu kana keessaa fuudhanii qilxuu jalatti irreeffatte saniif yeella'uu jirta jedhanii kana inni kun kiristaanaaf dubbatame osoo hin taane warra qilxuu jalatti irreeffate saniif dubbatame. Kiristaanni Kiristoosin osoo beeku osoo waaqessuu dhaqee yoo irreeffate cubbuudha. Yoo irreeffate cubbuudha. Dhaqee yoo sirbe cubbuudha. Dhaqee waan ciggaasisaa waan Waaqayyo hin jaalannetti yoo hirmaate cubbuudha. Garuutii Kiristaanni Kiristoosin qabu tokko deemee achitti gaarummaa Waaqayyoo yoo dubbate wangeela kana yoo lallabe dhugumatti kiristaana dhugaadha inni. Maqaan Gooftaa eebbifamu. Tokko tokko mana taa'eetiyyuu maaliif achi deeme jedhee mormu. Waaqayyo manatti mati kan manatti eenyutti lallabda? Mi'atti lallabdamoo yookaan warra amanetti lallabdaa? Warra amanetti lallabuun immoo waa'ee baasaree sila amaneera waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo deema hanga handara lafaa itti lallabaa nuun jedhe malee wangeela kana boraafadhaa mana taa'an nuun jedhe. Yookaan ofii fayyitaniirtu isin gaa taa'an nuun jedhe. Geetu nurra jira. Imaanatu nurra jira waan ta'eef erga deemaa lallabaa nuun jedhe bakka namni jiru deemnee wangeela kana himuutu nuuf ta'a. Gaarummaa Waaqayyoo dubbachuutu nuuf ta'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhugaa isiniin jedhu Waaqayyoo guddaadha. Kan faarfatamu, kan waaqeffamu, kan jajamu isa duwwaadha waan ta'eef lafa kamittiyyuu Kiristoosin mul'isuun Kiristoosin lallabuun nuuf ta'a obboloota koo. Kanaaf nuti Oromoodha. Fakkeenyaaf ani Oromoodha. Oromoon immoo anaaf maatii kooti jechuudha.
fakkeenya immoo isinii fudhadhe maatiin koo gooftaa hin qaban yoo ta'e maatiin koo qaaluutti amanu yookaan waaqeffataatti amanu yoo ta'e ani sababiin kiristoositti amane maatii koorraa adda bahuun qaba adda bahuun qabu maatii koorraa wangeelli akkas hin jiru waan ta'eef maqaan gooftaa keenyaa eebbifamu maatii koo keessa taa'ee maatii kootiif kadhadhee wangeela kana hittimuu qaba malee maatii koorraa adda bahuu maatii koo balaleeffachuu hin qabu. Galanni waaqayyoof haa ta'u aadaa kootis balaleeffachuu hin qabu. Waaqayyootu Oromoo godhee jaalatee na uume malee ani ofii kiyyaa jaaladhee Oromoo ta'eetu hin uumamne jechuudha. Kanaaf aadaa kiyyaan buluun immoo narra jiraata. Kanaaf aadaa saba kootiitiin buluun narra jiraata. Wangeela immoo akka ta'utti itti jiraachuun narra jiraata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf mormiin dhaloota isaa irratti ka'e mormii dogongoraati malee mormii sirriitii miti akka kootiitti jechuudha. Dhaloonni kun hin naqanii hin faarfatanii maqaa waaqayyoo beeksisan malee dhaqanii hin irreeffanne dhaqanii sirbine. Beektonni baay'een achi dhaqanii tokko sirban jiru. Beektonni baay'een achi dhaqanii tokko kan irreeffatan jiru jechuudha. Kiristaanummaa isaaniitti qaaniffatanii kiristaanummaa isaanii mul'isuu dadhabanii isa saalfataniitiyyuu kan jara kaanitti makatan jiru. Dhaloonni kun garuu isaan san dhiisaniitiyyuu faarfatan. Yeroo isaan keessa jiran kun yeroo dargaggummaati. Yeroo dargaggummaatti immoo foon keenya nutti fayyadamuudhaaf nu barbaada. Biyyi lafaa nu barbaada. Seexanni nu barbaada. Waaqayyoos nu hojjechuudhaaf nu barbaada. Kana keessatti garuu dargaggummaan isaanii suni isaan fuudhee sirba keessa isaan hin balleessine yookaan akka isaan irreeffatan isaan hin taasifne. Haaluma rakkisaa kana keessa dhaabbatanii saba bal'aa kana keessa dhaabbatanii kiristoosii faarsuu isaanii ana gammachuu guddaa turatti dhaga'a. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf obboloonni ilaalcha hin taanetiin dudubbachaa jirtanii dhugaa isiniin jira. Odoo dhiistanii natti tola jechuudha. Maqaan gooftaa eebbifamu. Waaqayyo deemaa wangeela kana lallabaa kan nuun jedhe deemaa bosona bakka namni hin jirretti zaafitti lallabaa nuun jenne yookaan mana taa'atoo qodaa mana keessa jirutti lallabaa nuun jenne bakka namni jiru deematoo lallabaa mandaraa namni jiru deematoo lallabaa nuun jedhe. Kanaafii bakka namni walitti qabamee jirutti deemanii lallabuun immoo carraa guddaadha kun dhugaa. Nama onnee qabutu hin jirre malee wangeela fudhatee osoo deemee lallabeeti kiristoosiif namoota baay'ee booji'a. Nuti dubbachuun gahee keenya kan amansiisu immoo gahee hafuura qulqulluudha. Kanaaf silaa hin amananii silaa maalidha hin jedhina. Yoo amanuu baatanis rakkoo hin qabu. Isin garuu dubbadhaa. Gaheen keenya dubbachuudha. Amansiisuun gahee hafuura qulqulluuti waan ta'eef lafa jirru, lafa deemnu, lafa teenyu hundumattiyyuu kiristoosin mul'isuu, kiristoosin lallabuun gahee keenya jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf kutaan macaafa qulqulluu kan akkas jedhee warra irreeffate malee kiristaanotaaf miti. Kiristaanii dhugaan lafa namni jiru deemeetiyyuu wangeela aarsaa ta'eetoo wangeela lallaba. Ergamoonni kaleessaa lubbuu isaanii itti wareeganii dhiiga isaanii itti dhangalaasaniitiyyuu bu'aa bahii hedduu keessa dabarsanii wangeelatti aarsaa meeqa kaffalanii nu biraan ga'an. Nuti har'a immoo wangeela qabanneetiyyuu suufii uffannee akka barbaannetti shaabittiin jenneetiyyuu makiinaa barbaannaa biyya alaa deemuu barbaannaa akka barbaanne ta'uu barbaanna. Maal biyya alaa keessatti hafta guyyaa keetti ol fudhatamta waan ta'eef wangeela lallabi. Qabeenya sammuu barbaadde odoo qabeenya addunyaa kanarraa kan keeti ta'eeti maal ittiin goota dhiiste keessaa deemta waan ta'eef lubbuu keetiif isaa miti kan wabiisiif ta'u lubbuu keetiif kanatu wabiisiif ta'a. Kana immoo meeqatti lallabdee boru waaqayyo si gaafata. Kanaafiyyuu ol keessee hin taa'in. Warra amane qofatti si lallabin. Yesuus jiraatadha. Warra dukkana keessa jirutti gaarummaa waaqayyoo dubbadhu. Fayyisuu waaqayyoo dubbadhu. Kallattii hundumaaniyyuu dubbadhaa. Hin sodaatinaa. Bara kana keessatti dhalli namaa maqaa kootu badaa namatu maqaa koo qilleensarra fuudhee ittiin na lafafa ittiin na arrabsaa jedheetiyyuu maqaa ofii sodaa maqaa ofiitiif jecha kiristoosin dhoksaa jiru. Kiristoosin awwaalaa jiru. Osuma dhugaa beekanu, osuma karaa sirrii kana beekanu, osoo akka wangeelli fayyisu beekaniyyuu yoon dubbadhee maqaa koo fuudhee olaan irratti nama maxxansu jedhanii sodaa maqaa isaaniitiif ulfina isaatiif jecha ulfina kiristoos kana dhoksanii jiru. Kanaaf lafa deemtan hundumattiyyuu kiristoosin lallabaa. Obboloonni koo biyya ormaa keessa jirtan mana jirtan keessatti jabaadhaa kadhadhaa. Dhugaa isiniin jechuudhaan amantiidhaan kadhadhaa. Ibidda baattaniitiyyuu mana san keessa jirtu. Ibiddatu mana san keessa jira waan ta'eef maatii san booji'uu dandeessu. Waaqayyoon kadhadhaa. Osoo wangeela warqaan qabdanuu hin rakkatinaa. Yoo rakkattaniyyuu immoo kiristoosiif yoo rakkattan gatiin keessan guddaadha. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Lafa deemtan hundumattiyyuu wanta kiristoos isinirraa jibbu jibbaatoo wanta kiristoos isinirraa jaalatu immoo dubbadhaa. Lubbuun keessan warratti ba'e isin gatii qabdu waan ta'eef warra baddanii muti. Yesuus jiraatadha. Kanaafiyyuu dubbadhaa wangeela lallabaa isiniin jechuun jaaladha obboloota koo. Galanni gooftaa Yesuus kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf qaanii tokko malee sodaa tokko malee wangeela yoo dubbattan
lafa deemtan kamittiyyuu wangeela yoo dubbattani waaqayyo gooftaa fuulduratti gatiin keessan guddaa ta'a. Ilaaltota hin taane of keessaa baasa. Isiniin jechuun jaaladha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ilaalcha hin taane keessaa baatoo jaalalaan. Kiristaanni jaalala gaarummaa namatti agarsiisatu nama booji'a malee akka biyya lafaa nama arrabsee waan ciggaasaa hojjeteeti kan dhaloota booji'u. Odoo arrabfamtanuu, osoo ari'atamtanuu, osoo jibbamtanuu yoo isin jaalala itti agarsiistanii kan dhaloota booji'uu dandeessan. Kanaafiyyuu jabaadhaa isiniin jechuun jaaladhaa. Yeroo kanatti akka foon keenya nutti fayyadamne, akka biyyi lafaa nutti fayyadamne, akka seexanni nutti fayyadamne Kiristoos duwwaadhaaf jireenya keenya qopheessuu qabna. Jabaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Obboloota koo gooftaan isin haa eebbisu, eebbifamaadha. Akkasuma yuutuubii kana sheer godhaa, laayik, koomentii godhaadha. Keessumattuu sagalee waaqayyoo barumsa gaalaa irratti nuuf darbaa jiru kana dhaloota biraan ga'a. Karaa gaalaatiin dhaloonni baay'een guyyoomsaa adda addaatiin biyya lafaa keessaa bannee jira waan ta'eef guyyoomsaa seexana jalaa ba'uudhaaf dura sagalee kanatti jiraachuutu nu barbaachisa. Sagaleen waaqayyoo kun jireenya kee akkamitti gaggeessinaan jira, gaa'ela kee akkamitti gaggeessinaan jira jennee isarraa barachuun gaariidha waan ta'eef jabaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Kanaafiyyuu karaa yuutuubii kootiinis na jajjabeessuu dandeessu. Kanaafi waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaadha. Waan biyya lafaa amma meeqa keenyatu faarfannaa dhiisee sirba dhaggeeffachaa oola. Sagalee waaqayyoo dhiisee diraamaa ilaalaa oola. Akkasuma warri biyyaa keessatti irra akkasuma. Kanaafiyyuu waan gochaa jirru hundumaa waaqayyo hin arga. Yoo namni nama arguu baate waaqayyo dukkana ibsee nu arga. Waaqayyo immoo dubbannaa keenya yookaan gubbaa keenya ilaalla osoo hin taane keessa keenya ilaalla. Hafuura nuti ittiin deddeebinutu madaalama malee akkaataan nuti itti dubbannu miti. Waaqayyo galanni guddaan haa ta'u. Kanaafiyyuu jabaadhaa. Isa hin bannetti jabaadhaa. Isa kufee hin cabne sanitti jabaadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eenyummaa keessan irratti, deddeebii keessan irratti Kiristoos hin moosisaa, Kiristoos hin mul'isaa. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu isiniin jechuun jaaladha. Obboloota koo dogongora yoo qabaadhe immoo na gorsaa, na sirreessaa, na ifadhaa, naaf kadhadhaa, na deebisaa malee ilaalcha hin taanetiin nama hin ilaalinaa isiniin jechuun jaaladha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafiyyuu saba keenya wajjin tokkummaaf jaalala itti agarsiifnee booji'uu qabna malee irraa baqachuun kophaatti dhokannee mana taa'uun hin ta'u. Yeroo nuti kophaatti dhokannee mana teenyu miti. Yeroon kun yeroo itti wangeela lallabnuudha. Yeroon kun yeroo itti Kiristoosin mul'isuu qabnuudha waan ta'eef waaqayyo ifa biyya lafaatiif soogidda biyya lafaatiin hojjeta. Jireenya hadhaa'e akka mi'eessinuuf, jireenya dukkanaa'e akka ibsinuuf malee akkasuma lafa nuun keenya guyyaa kana keessatti akka nuti itti hojjennuuf guyyaa kana irratti nuuf dabale malee akka nuti akkasumatti guyyaa kana sa'aatii kana gubnuuf nuti waaqayyo kan nuuf laate jechuudha. Kanaafi kallattii garaagaraatiin hojjechuudhaaf carraa guddaa qabna, carraa bal'aa qabna waan ta'eef jabaadhaa obboloota koo. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa. Turtii gaarii. Galata kee galata. Galata kee galata. Daawwitu sirbe bullaa buusee. Waage sumni gormani baasee. Kanta mumtee nooraasa. Diimaa binta hundoolaasa. Siifi yommuu seeti. Galanni siifaarsa wal gaja bageeti. Seetaa sangamte gaali.